Dubartoonni sadii arma keessantu rakkina qabaa rakkinni kun 3 women right here were suffering of an issue with your breast. Lama infectionidha tokko immoo iitatu jira waan sagana baramasin jedhe ogeessi. The medical doctors informed you that 2 of you were suffering with an infection and 1 with a tumor grown over your breast. Sadan keessanu as kottaa ergaa waaqan sinii qaba. Please come out. 3 of you come forward. Come. Hallelujah. Ragaa mana yaalaa qabdu come. You are with the document. Please come out. Right now, come out. Maal sin jedhe mana yaalaa? Malaa qabaa malaan saam operation ta'e keessaa ba'uu qabanaan jedhe. Armike. Come on. Out! In Jesus' name. Be out. Come on. Be out! La sandalaba. The woman with the prophecy Kayo filali ka kabiyam? Check. had a tumor grown over her breast. Nukubo kasila. Ila kabilal turut. Nukubo. Sila kam sila. Nukubo gabantuko. Ambo kakas kabarbat. Uga. Njuru. Barabaran. Amen. No, she was confirming. I am not feeling any pain as you touch me. Sablegeetaachon jedhama asuma magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 3 jiraadha. Gochaa Waaqayyo naa godhe ji'a 11ffaa gaafa 26 ji'a 11ffaa bara 2013 na dhukkubee jennaan mana yaalaan deeme mana yaala arma koosa bitaa jechuudha. Gaafa mana yaala Afrikaa deemu isaan immoo gara hospitaala Naqamteetti rifarii naa godhanii achi dhaqee raajiidhaan na ilaalanii arma koo keessaas waa waraabanii ilaalanii armi kee malaa qabaa arma kana keessa immoo turuun qabu waan ta'eef opereeshinii ta'e ba'uu qabaa naan jedhanii nagashanii achi an opereeshinii sin ta'u waldaa araaraatti Waaqayyo hidhaa gurguddaa baay'ee saayii kaawula waan ta'eef jedheen waraqaa koo fidadheen waldaa kanan dhufe gaafa 2 ji'a 12ffaa bara 2013 keessa jechuudha. Utuman taa'ee gubaa'ee keessa taa'aa jiru yeroon taa'utti na dhukkuba ture na dhaataa yoo wayyaan koo natti bu'ellee baay'ee na dhukkuba ture armi koo sabitaa kana utuman taa'aa jiru Waaqayyo irra na arga jedhee waraqaa koo fidadhee dhufe raajii masarati sagalee raajiidhaan utuma tajaajilaa jiranii. Utuu guyyaa sii kadhatametti hin darbin dura manni yaalaa yoo opereeshiniin ta'u ta'e maal ta'a siin jedhan? Gara kaansariitti jijjiiramuu danda'a kanaaf dafiitii opereeshinii ta'e malaan sun keessaa waraabamuu qabaanaan jedhan. Isa booddee fidadheen dhufe tuman gubaa'ee keessa taa'aa jiru raajiin sagalee raajiidhaanii dubartooti 3 waraqaa ragaa baattatanii jirtan mana yaalaadhaa armi keessan rakkoo qaba jedhanii isinitti himanii as ba'aa guyyaan fayyina keessanii harrumanuun jedhanii fiigeenas dhufe iddoo aarsaa kanatti nu baasanii raajiin arma koo tuqanii naa kadhatanii sa'aatii mabattaluma raajiin arma koo kan akkas tuqanii naa kadhatanirraa kaasee inni sila na nyaachaa ture inni sila na dhukkubuu hin dhaabate na dhiise yeroon akkas qaqqabu na dhukkubu sila wayyaan koo natti bu'i baay'ee na dhukkuba ture isa booddee na dhiisee nan fayyee nan galee ganama gaafan ka'u armi koo inni sila ta'ee ture isaa baay'ee mul'ata ture inni kun wal caala ture isaas hin jiru waan tokko iyyuu keessa hin jiru ture kanumaan fayyee dhugaa baatiif naafa ta'uudhaan Xuquranbassaan deeme Xuquranbassaa gaafa deemus armi kee lamaan saayyuu nagaadha waan tokko iyyuu hin qabu jedhanii qoricha tokkos naan ajajne ammas dhufeen asii dooktarii masa dura na ilaale bukkeetti ilaalame innis armi kee lamaan waan tokko iyyuu hin qabu nagaadha jedhee ragaa naa laatee kanaaf Waaqayyoon guddaa godhaanaa galateeffadhaan jedha. Meetoolee egaa waa'ee ragaa kanaa wal qabsiisaati waa'een dura jedhameef amma jedhamee kan ragicharra jiru nutti himaa. Dura malaa qabaa jedhanii malaan saayyuu seentimeetirii isaadhaan kaa'amee jira amma immoo lamaan saayyuu waan tokko keessa hin jiru qulqulluudha jedhanii ragaa naa laatanii jechuudha.
Mee gooftaa keenyaaf opereeshinii malee isa yaalu isa nama fayyisu ammallee galanni guddaan hin taaf. Dhugaa baatiin kunni lammaffaa immoo Waaqayyo gaamana kana keessatti waan gurguddaa baay'ee sanaa godhee ragaama waan hin qabneef waan hin dubbadhu hin jenne malee zayitii haaraa waa'ee zayitii haaraati. Zayitii haaraa baay'een fayyadamaa of harkaa dhabeen beekuu boorsaa kootti baatadheen deemaa yoon karaa deemus fudhadheen deema. Guyyaa tokko tuun hojii deemaa jiru naannoo niw jenereeshiniitti kufee namni baay'ee natti namminaan na'ee mani baajaajii keessa lixeen iddoo hojiin deeme. Utuma iddoo hojii jiru miilli koo iitaa deeme baay'ee iite. Isa booddee namooti ofirratti hin ilaaliin galgala ciibsee simbushu waan ta'eef dhaqii dhidhiibsisadhuu naan jedhan. Shedheetuman baajaajii keessa galee mana ga'een deema dheekeen mana ga'ee moo maaliifan deema Waaqayyoo isa konkolaataan daake lafee adda adda ba'e baay'ee isaayyuu asitti fayyisaa oola waan ta'eef zayitii haraaraa kanan dibadheen zayitii haraaraa dibadheen kadhadhe jilbeenfadhee siree koo bukkee achumaan nan ciisee ganama gaafan ka'u iitinni kaleessa baay'ee guddatee ture sin badee miilli koos lafee ejjetee nan fayyee ganama ka'ee hojii koon deeme. Ammas guyyaa tokko immoo of harkaan dhabanii baay'een itti fayyadama Finfinnee deemaan jiran ture mucaa koo qabadhee konkolaataa dhuunfaadhaan deemna amma ganama gaafan deemu yeroo hundumaa harka kootti zayitii nan dibadha gaafa sana daashboordii konkolaataattis nan dibee harka konkolaachisaattis dibeen hin baane asii. Utuma deemaa jiru naannoo geedoo yeroo geenyu kurbaa wayii tokkorra akkas gaafa jennu konkolaataan inni makiinaan tasaabiin tokko nutti fuulduraan dhufe konkolaataan fe'umsaa tokko nu bukkee jira. Inni kan keenya isa dhufaa jiru nagarre kurbaa waan ta'eef isa booda inni konkolaatichi inni nu bukkee tasgabbaa'ee harka isaa baasee akkas godha. Inni nagarree darbinaan jedhisee konkolaatichatti dhaqee gale. Ani ija koon dunuunfadhe waan nurra ba'e nutti fakkaate Waaqayyo garuu kana gidduutti akkamitti akka inni nu hambise hin beeku konkolaatichi lamaan isaan dhaabate nuun gidduu dhaabannee hafnee konkolaataan keenyas waan tokko hin taane Waaqayyo akkasittiin na oolchee kanaafis Waaqayyoon guddaa godhaatii naa galateeffadha. Isa cabaa namaa dhidhiibu. Isa balaan furraa nama oolchu gooftaa keenyaaf ammallee galanni guddaan hin taaf. Ittaansuudhaani isa Waaqayyo raajii lafa kanaaf eebba godhee imimmaan hiyyeessaa baay'ee ittiin hiikuuf lafa kanarratti nuu kaasee dhugaadha lafa kanarratti hidhaa baay'ee hiikamee haadha hiyyeessaa baay'eetu hiikamee Waaqayyo biyya keenyaaf balaa gurguddaa baay'ee isaa as ga'e jedhamellee dhugaadha Waaqayyo kadhannaa sitti ta'uun baay'ee isaa nurraa deebiseera kanaaf Waaqayyo raajii masaratiin kennaa addaa godhee lafa kanaan nuu kaasee fi Waaqayyoon adaraa keessan guddaa godhaanaa galateeffadha. Galanni guddaan hin taaf ammallee gooftichaaf. ወይዘሮ ሰብሌ ጌታቸው እዚሁ የነቀምቴ ከተማ 03 ቀበሌ ነዋሪ ናቸው። የመጀመሪያው ምስክርነታቸው በ26 11ኛ ወር 2013 ዓመተ ምህረት ጡቴን ያመኛል ከዛም አፍሪካ ክሊኒክ ሲሄድ ከመረመሯቸው በኋላ ነቀምቴ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሄደው እንዲታከሙ ሪፈር ያደርጓቸዋል። ነቀምቴ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ደግሞ አይተዋቸው ውስጡ መግል ቋጥሯል እና የቀዶ ጥገና ሊደረግሎት ይገባል ተብለው ተነገራቸው። የቀዶ ጥገና በጊዜው ካላስደረጉ ደግሞ ወደ ካንሰር ሊሸጋገር ይችላል ብለው አስጠነቀቋቸው። ከዛ በኋላ እሳቸው ቀዶ ጥገና አላስደርግም አጸልያለሁ ብለው በ12ኛ ወር 2013 ዓመተ ምህረት ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን መጡ። የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ ጡታቸው ላይ እጃቸውን ጭነው ጸለዩላቸው። በፊት ጡቴ ውስጡ ይበላኛል በጣም ያስጨንቀኝ ነበር። ከጸለዩልኝ በኋላ ያ የሚያመኝ ህመሙ ሙሉ በሙሉ ተወኝ። ከዛም ከገባው በኋላ ሙሉ በሙሉ ለቀቀኝ። ውስጥ የነበረው ነገርም ጠፋ። ከዛም በኋላ ደግሞ እኔ ጥቁር አንበሳ መጄ ታይቻለሁ ምንም ውስጡ እንደሌለ ነግረውኛል። ከዛም በፊት ወደ ታዩበት ናሽናል መካከለኛ ክሊኒክ ሄደው ታይተዋል። ውስጡ ምንም የለም ነፃ ነው ተብለው መረጃ ተሰጥቷቸዋል። የመጀመሪያ ምስክርነታቸው ይህ ነው። ሁለተኛው ምስክርነታቸው ደግሞ
አንድ ቀን እኔ ስራ ቦታ እየሄድኩኝ መንገድ ላይ ስወድቅ እግሬ በጣም አበጠ፣ በጣም አመመኝ። ስራ ቦታ እያለው ሰዎች ይህ አሳድርሽም ሐኪም ቤት መሄድ አለብሽ ብለው ነገሩኝ። ከዛም እኔ ከስራ ቦታ ወጥቼ በባጃጅ እየሄድኩኝ በውስጤ እግዚአብሔር ከዚህ በላይ የተሰባበሩ ሰዎችንም ያድናል፣ እኔ ታዳ ለምን ሐኪም ቤት እሄዳለሁ? አራራ ዘይት ቤት አለ ገብቼ እቀባለሁ አሉ። ከዛም ገብተው የአራራን ዘይት ተቀቡ። አድረው ሙሉ በሙሉ ያበጠው እግራቸው ድኖ ሙሉ በሙሉ ከእብጠትና ከህመሙ ሁሉ ነፃ አወጣቸው እግዚአብሔር። ሌላው ሶስተኛው ምስክርነታቸው ደግሞ እኔ ሁሌ ከቤት ሲወጣ የአራራን ዘይት እየተቀባው እወጣለሁ። ፍንፍኔ እየሄድን በግል መኪና ጧት ሲወጣ እኔ የአራራን ዘይት ተቀብቼ የመኪናው ዳሽቦርድ ላይም የአራራ ዘይት ቀባው። ሾፌሩም የአራራን ዘይት እንዲቀባ ነገርኩትና ተቀባ። ከዛም እየሄድን እያለን ወደ ጌዶ ከቀረብን በኋላ መታጠፊያ መንገድ ላይ ደረስን። ከፊት ለፊታችን አንድ የጭነት መኪና ነበረ። መታጠፊያ ስለነበር የኛ ሾፌር አላየም። ፊት ለፊታችን ያለው ሾፌር ተረጋጋ የሚል በእጅ ምልክት ያሳየው ነበር። የኛ ሾፌር ግን እለፍ ያለው መስሎት ሊያልፍ ተነሳ። ከፊት እየመጣ ያለው ተሳቢ የጭነት መኪና ነበር። እኛ የዛኔ ፊት ለፊት ነው የተጋፈጥነው። አለግን ብለን ተስፋ ቆርጠን ነበር። ግን ምን እንዳቆመው አናውቅም። መኪናውም ቆመ፣ የኛም የነሱ መኪና ቆመ። በዚህ አይነት ሁኔታ እግዚአብሔር ከዚህ ከከፋ አደጋ አድኖናል ብለው የእግዚአብሔርን የማዳን ኃይልና ቸርነቱን ሁሉ መስክረዋል። እኛም ለዚህ ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን።